oduu ammi mootummaan Masrii Abdul Fattah Siisiin guyyaa arrantanaa mootummaa Suudaan ofitti as yaamuun marirra oolan waa'ee laga Abbaay irratti jireenya keenya danqamee jira maal godhuudha qabna jechuudhaan mala wal gaafachaa oolan. Itiyoon marii isaanii quban qabdu seeni ammoo Itiyoonis qophiirra jirti jechuudha ofirraa ittisuudhaaf haa ta'u garuu ammaan tana inni jechuudha hara seenu dhabeetuma olii gafi fiigee tattaafachuu jira. Waa takkan fiddu baara gumaa jechuudha bakka hin taane qabachuu taate malee waa takkan fiddu numa fiigeenna mootummaa Masrii Siisiidhaan dhugatti haala maraatu irra gayaa jira fakkaata jechuudha waa'ee laga Naayil irraa jedhamu kanarratti. Bishaan gaddeemu bakka irraa burqurraa Abbaay yoo hidhate maaltu isaa rakkisee maaltu isaa maraachee maaltu isaa waywaachise. Egaa biyyoota giddugalaatii fi liigii arabaa kana irratti pirezidaantii ta'ee jira beete hoogganaa liigii arabaati. Kanaaf bishaan kun hunda asirraa gayyaa'u albuuda bishaan kun jechuudha maddisiisu guutuu biyyoota arabatti gurgurachuudhaan akkasuma kabajaa guddaa fi jaalatamummaa qabaa jechuudha bishaan laga Naayil kana Suudaanii fi kan Masrii beekan malee biyyoonni giddugalaa erguma Dooktar Abiyyiin itti yoo qabate bishaan kun akka bishaan itti yoo ta'e sirriitti addunyaan hubattee keessattuu biyyoonni giddugalaa sirriitti waan ta'e kanaaf jechuudha uumaa fiigeenyaa waa takka kanatti aansuudhaan dursaan mormituu Keeniyaa hayyuun beekamaan guyyaa arrantanaa du'aan addunyaarraa boqotee dhukkuba onneetiin kan qabamee ture ammoo yaalamu jechuudha Hindiyaa turus achitti jechuudha lubbuun isaa dabartee jirti Raayilaa Odingaa. Kanaaf maatii isaatiif guutuun jajjabina hawwina har'a oduulee biyya keessatti isinii eegalee akkuma beekamu kanatti aansuudhaan mee jiddumaan like subscribe godhamee mallattoo jechuudha gurraatti tokkodhaan karaa oduulee biyya giddugalatti isinii deebina guyyaa arrantanaa Saudi Arabiyaan FIFA awardii bara 2026 dabartee jirti. Kubbaa taphattoonni kubbaa miilaa waaw koongiraayineen jirra baga maddan kanatti aansuudhaan gara Gaazattiin kallattiin isin dabarsa. Uummanni Gaazaa obboleeyyan keenya guyyaa arrantanaa jireenya isaanii eegalanii jiran ifatti kuduraa fi muduraa banuudhaan manneen isaanii hadiigame keessatti bitaa fi gurgurtaa keessa oolanii jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin ummata dafkaan bultoota hojjettoota duraanuu warra hojjetee of jijjiiree namaafis fakkeenya ta'uu malee warra harka namaa eeggatee dhaabbatee nama kadhatuu fi yookaan jechuudha dhugaatii fi nyaataa dhugaatii dhabanii bishaan rakkatanii miti gaa jechuudha waanuma taane isaan mudatee loluma kanaatu irra baname gabroonfataan abbaan irreetii fi abbaan yakka lola irra banuudhaan maatii addaanis facaasee kaanis hidhaadhaan waggaa dheeraa adda dheeboysee kaanis namoota 67 lakkaa'uma jechuudha wareege. Hidhe malee uummata jechuudha dafkaan bultoota baga gammaddan bilisummaa walitti dhaabbattu tan umrii guutuu walitti isin dhaabbattu rabbi haa godhu yennaani alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi uummata dafkaan bultoota dhugatti waan na gammachiisa keessa suurota lama sadii kaniin gara beejii qiyaati maxxanse keessatti jechuudha ayyoo umriin isii nama amata 50 olitti lakkaa'amtuu fi abbaa keenya tokko kan umriin isaa 70 oli lakkaa'amutu hojii isaanii eegalee kuduraa gurguraa jechuun kan teenya asirraa TikTok irraa sadaqaa kadhattu uummata dalagataa jedhamee kanatti aansuudhaan Abuu Beeydaan ni jira jaameeti jira garuu haleellaan guyyaa san raawwatame kan Israa'el sobaan ajjeefna jedhamtu gabaaftee raawwatamus ni haleelame malee jira jaamee jira alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin as baasee fayyisee nuufaa mul'isuu goota islaamaa leencaa ija barbadaa hambar ijumaa malee takkaa fuula isaa namni agareen beene ijaabi sagalee isaa malee jiraachuun isaa nu boonsee jira takkaan du'een jenne nuti isi baga nuu jiraate alhamdulillah mee jidduun subscribe godha galatoomaan isiniin jaa kanatti aansuudhaan guyyaa arraan tana waaw mootummaan Suuriyaa amata sharaatii fi mootummaan buutiin jechuudha kan Raashiyaa wal harkuudhaan waliin marii taasisanii jiran deebi'anii jechuudha dippiloomaasii isaaniitiif hariiroo isaanii ijaaranii cimsuudhaan walii galameeti jira waanis walii seenan walii mallatteessanii jiran akkasuma Bashar al-Assad illee gaafateeti jira akka dabarsee kan nu garuu hin kannu nama tokko kaa jechuudha gama kan kee baqate qaamni qabu mootummaan qabu addunyaa hin kannu waan ta'eef irra deddeebiin garuu gaafachaati jira jalaa hin hafu maaliif abbaa fi ilmaanii barboo akka hin taane uummata Suuriyaa obboleeyyan keenya irratti raawwate waan ta'eef dhugatti harka isaanii deebi'ee adaba isaa malu itti kan nu qaban jaamata sharaa diinni dhaabbata addunyaa irra akka hin jirre asirraa sirriitti hubachuu dandeessan dheengaddaa warri jechuudha Bashar al-Assad wajjin dhaabbatee akkasitti yakka dilasan amata mee guutuu uummata Suuriyaa irratti raawwachaa ture
Puutiin Raashiyaadha. Garuu warraan tana hariirummaa fi obbolummaan simannaan akkam laal. Dhugaan qabsooftee gartee dhiiga dhangalaaftee hanga feetan taatee booda kabajaan akkanas suufaan konsar hojii taa'uun gatteessee hojii mari'achuun akkas simannaa owaasii godhanii hedduu tola dhugaa rabbii. Kanaaf diina dhaabbataan akka hin jirre sirriitti as raawwachuu hin dandeenyeeti. Jirra diinummaarraa gara firummatti deebi'anii jiran jechuudha. Miidharraa gara ollummaa fi gara waliin hojjechuu fi gara hiriyummatti deebi'anii jiranii jechuudha. Alhamdulillah kunis waan gaariidha, waan nu gammachiisu. Akkana laal kanatti aansuudhaan Paakistaanii fi Afgaanistaan lolli isaanii gidduutti eegalee akka malee cimee jira. Qaxarii fi Suudiin manguddummaaf jidduu dhaabbachuuf akka araara buuftuuf waamicha dhiyeessitus garuu waamicha sana fudhatanii lola hin dhaabne gama lachuutuunu akkasuma jechuudha. Mootummaan Chaayinaatis jidduu seenuuf tattaaffii godhee waamichallee isa gama lachuutu dhiyeesseeti jira. Gama lachuutiifuu waamicha araara jidduu seenuu kana hin fudhannee lolli itti fufuudhaan Afgaanistaan gaakaleessa akka injifannoo boonsa galmeessinee waraana Paakistaan irratti jechuudhaan uffata isaaniillee fannisanii magaalaa akkasii naanneessaa turan isin gabaasetiin ture. Guyyaa irraan tanaa humna qilleensaa fayyadamuun haleellaa qilleensaa Afgaanistaan irratti raawwattee jirti Paakistaan. Lola lafaatiin lola haleellaa qilleensaa irra raawwatte waan ta'eef nutis qophii jechaa jirti. Ammoo sa'a 24f lolli akka dhaabbatu waliif galamee jira. Ammaan tana sa'a 48 qofa. Sanboota walitti deebi'uuf fakkaatti gama lachuuti qophiin humna qilleensaa ta'us waan jabaatanii jiran fakkaatti. Kanarratti garuu Ameerikaan ammaas caljeeni dhiisa lola kana. Maaliif dhiisaa yoo ta'anii na gaafattan Afgaanistaan dhiyeenyuma kana jechuudha. Xiyyaarota nu deebisii jechaa turan Afgaanistaan gaa warra jechuudha. Goflaa xiyyaara irratti isaaniif keessaa baase waan ta'eef Ameerikaa gabroonfachaa turte. Kanaaf dhiyeenya kana xiyyaarota achi keessa jiru akka deebisaniif gaafachaa jiran. Ammoo Afgaanistaan deebisuu hin deebi'e miti. Paakistaan ammoo akka jirtutti jechuudha. Kan hoogganu Ameerikaadhaa beekaa isin. Anaatu sirriitti siyaasaa isaan kanaa sirriitti hubatee beeka waan ta'eef gaafa jechuudha. Imraan kan waggaa 3 bichaadha bulche. Waggaa 3 sanitti inni islaamummaa gajjabeessuu fi uummata islaamaa na tokkoomsee addunyaa islaamaa tana jabeessee addunyaatti agarsiisuu fi humna isaan qaban agarsiisuuf hedduu hojjechaa ture. Waggaa 3 keessatti dhugatti addunyaa ajaa'ibsiisee dinqisiisee uummata addunyaa keessattuu addunyaa islaamaa biratti jaalatame jechuudha. Ibraan kan waggaa 3 bulchee waggaa 3 jira. Kana shari'a isarratti dalagamee obboleessi isaa Nawaashaa obboleessamaan tana hoogganaa biyya bulchaa jiru Shaaz Shariif kana kanaatu duraan kan biyya hoogganaa ture jechuudha. Pirezidaantii duraanii ture Nawaaz Shariif jaaniini Ameerikaa ture. Tattaaffii inni godhee fi jechuudha dammaqinsaa jechuudha waraana irratti dammaisee Imraan kan akka hidhaa seenu godhe. Isin galeemman tana hammaan tana biyya bulchaa jiru obboleessa Nawaaz Shariif Shaaz Shariif jaaniini kana hoogganaa yaani Ameerikaan hoogganamanii jechuudha isaan akkasitti kana deemaa jira lola kana jechuudha. Tiraamp jidduu seenuu malee kan dhaabbatu fakkaanne Tiraamp immoo aarii Afgaanistaan irraa qabuuf kan jidduu seenuu fakkaatu. Hundaafuu jechuudha rabbi araara buusu sa'a 24 waliigalteen godhamee jira. Waliigalteen kan sa'a 24 jaamiti sa'a 48 inja soorii sa'a 48tiif lolli akka dhaabbatu waliigalamee jira. 48 booda itti deebinaa waan jaamu deemu fakkaata gaa'ii silaa haleellaa qilleensaa erga raawwatte Paakistaan magaalaa guddittii kalbuu jechuudha tan Afgaanistaan irratti. Afgaanistaanis deebisaa akka laattuuf haaloo bahuudhaaf beekamaadha. Kanaaf nagaya isaan gidduutti haa buusu. Nagaya hawwi naga malachuutuunu inshaallah nagayni addunyaa tanaa akka mi'aawuu fi nagayni waa hunda akka dursu akka namarraayis duroomsee gammachuun si jiraachisu ummata keenya obboleeyyan keenya kan Falastiin kana irraa fakkeenya fudhachuu dandeenya akka gaariitti hubachuu dandeenya jirra jechuudha. Dandeenya jechuudha har'aan tana hojii isaanii eegaluu isaanitti hedduu gammanne. Akkasuma jilli gama hundaatu deebisanii Gaazaa ijaaruudhaaf akka hojjechaa jiranis isin gabaasetiin ture itti fufanii jiran jabaadhaa galatoomaa hedduu ulfaadha jennamee gidduudha. Mallattoo gurraatti kana subscribe godha tuquudhaan subscribe godha maatii keenya taanu dabalaa kuma kudhan guutaa guyyaa 140 biroo dabarra jira jechuudha. Gara baatii 6 dabarra jira kuma kudhan hin goone jechuudha. Hangarraan danaa kuma 7 seenne subscribe gara YouTube kana jechuudha. Hirmaannaan keessan hedduu boodatti aanaa jira. Kanaaf jajjabaadhaa subscribe godhaa galatoomaa isiniin jaa. Oduulee biraa isiniif dabala. Oduuleen har'aan tana kana caaltee jirti. Oduulee bareedduu miidhagduu nama gammachiiftu. Kanaan isiniin jecha ammoo Netanyaa'uun qufaan san qufaa jechuudha. Har'a mana martuu irra dhiyaatee gartee miti qufaan na jira qufaan irraan dhaabbanne naqabee natti jira.
kanaaf keessan naalaa laajii abbaa mana murtiitti iyyata galfatee mana murtii olaanaa irra dhaabbatee qofaan sun kasi galchu si godhu jennaan qofaa sun hin gali qofaan sun kasi fuudhee siin kutu haa ta'u maa dharoo keessan maa si ilaalanii miti abbaa yakkamaa qofaan mala barbaadda kanaaf jechuudha doktoroonnis qofaan kun kasi ajjeesu deemutu koo bayyaanini himu qabanii jechuudha kana dabarsinaaf kana kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduun irraa qabanne kana fakkaata kan biraatti nan gola deemutti sheer godhuudhaan facaasaa kan isin fudheessu oduu ammeeti oduu labbireetti dorkachuudhaan gara yuutuubiinis oduu ammee gara jechuudha feesbuukaatiinis oduu ammee gara yuutuubiinis oduu ammee hordofaa isin hin jenna galatoomaa jijjibaadha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu